Miseensa gumii sabaa bilisummaa Oromoo Kataa'e Mo'iboon Baqqala Garbaa kalee galgala magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan rukutamee ajjeefamuu dhaabbichi beeksise. Mo'iboon wayita barata turirra eegalee lubbuun isaa darbituutti nama saba Oromoo fi qabsaa turee fi sababa kanaan dararamaa ture ta'uu namoonni hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti ibsaa jiran. Haala jecha Mo'iboon ilaalchisee dubbii himaa Abaa'oo Bolamii Gammachuu dubbise. Galgala sooshaal miidiyaa irraa argine achii booddee baay'ataa dhufe. Kalee galgala. Boodammoo edda galgala. Saa booda galgala ijoolleen achi turte mucayyoon tokko isheetu naa hime achi turte hospitaala jechuudha. Akkas ta'e. Maaltu mudate hospitaala du'e? Hospitaalatti du'e iddoo biraatti rukutamee dhufe. Finfinnum keessatti? Finfinnee. Waan mudate dhageettanii? Waan mudate addatti waan odeessa adda kan arganne jechuun namni yeroo sana bira ture argachuu hin dandeenye garuu rasaasaan rukutamee jedhan. Rasaasaan rukutamee immoo doktoroonni yaalii godhaafii turaniin gidduutti du'eedha. Mo'iboon Baqqalaa Abaa'oo keessatti ga'een isaa maal ture? Gumii sabaa. Hagam ture isa waliin? Gumii sabaa kan ta'e 2017. Itoo dhaabni hoogganni dhaabaa biyyan galiin jechuudha. Ajjecha isaa kanaaf eentu gaafatama? Qaam shakkitan qabdu? Mo'iboon yeroo adda addaatti deddeebi'ee hidhamaa ture. Bara sirna darbe keessas barataa yuunivarsiitii ta'ee hidhamaa ture waggootaaf. Isaa boodas ji'oota duradha kan inni mana hidhaadhaa bahe. Yeroo adda addaa immoo namni mana hidhaadhaa bahee ni ajjeefama. Haala hamma jiruuni namni mana hidhaa ture deebi'ee kan bahe ijoolleen Naqqamte irratti si'a 2 deebi'anii turaniiru. Ajjeefaman turaniiru. Dhaabni keessan haaqisaa barbaaduu fi maal hojjechuuf deema? Qaamni walaba ta'ee barbaadee haqasaa akka inni barbaaduuf waamicha godheera. Ibsa baasee. Ibsa baasuu qofatu hin taane gara fuulduraattis ittuma deema. Mo'iboon nama akkamii ture? Akkamiin ibsuu dandeetta akka namis waliin hojjeteetti? Mo'iboon akkamittiin akkan ibsitu natti ulfaata jechuun Mo'iboon nama qalbii qabeessa kan bal'isee yaadu ture. Deebi'ee uummata sanaaf dursa kenna. Barumsa isaatti dhabeeraa. Deebi'ee immoo nama hunda kan wal qixa laaludha. Nama aartiidhallee kitaaba Dorrobaa jedhamu barreesseeti. Rakkoo uummata kanaa kamiin nama gabbaasee dubbatee hojjetee nama bilchaataadha walumaa gala. Maatii godhateetti? Maatiin godhanne. Nama eessaati inni? Inni dhalootaan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuudha. Hiriyyaan isaa Laalisa Indiriis dargaggeessi kun qabsoo keessatti nama aarsaa guddaa kaffalaa as ga'ee jedha. Mo'iboon bara 2016 wal barree magaalaa Naqamteetti wal barree ijaarsa manneen qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wajjin hojjechaa turre. Nama ijaaruu jaallatudha. Isa dura bara 2014 yuunivarsiitii Jimmaa irraatti sababuma kanaan kan inni qabamee hidhamee achi ari'amee jechuudha yuunivarsiitii irraa. Mana hidhaatti erga ba'ee gara magaalaa Naqamtee dhufee magaalaa Naqamteetti barnoota Rift Vaalii jalqabe. Yeroo dhumaatti irreechaa sana inni mana hidhaa Qiliinxoo ture. Gaafa Qiliinxoon gubatu kutaa gubate sana keessa namoota turan keessaa Mo'iboon isa tokko. Qiliinxoon gubataa gati jiru gara Shawaa Roobiitti geeffamanii achi ji'a murtooftaa erga turanii gara Qiliinxootti deebifamanii yeroo dheeraa erga ture booda bara 2017 ji'a 4ffaa keessa kan inni hiikame jechuudha. Ammas gara barnootaatti deebi'ee garuu barachuu hin dandeenye ammas deebisee to'atame. Haala kanaan dabarse Mo'iboon yeroo pirootestii sana hiriyoota isaa hedduu hojii akka himata shororkeessummaatiin himatame mana murtii hidhataadha kan inni hordofaa ture. Himati isaa dhiyoodha kan adda cite. Mana hidhaa keessatti illee namooti isa biraa ajjeefaman jiru turanii Qiliinxootti gaafa Qiliinxoon gubate jechuudha. Hiriyoota isaati kan ajjeefame. Yuunivarsiitii Jimmaatti illee akkasii nama rasaasarraa hafedha. Magaalaa Naqamtee keessaa manni hidhaan itti hin dhabne hin jiru. Magaalaa dhaloota isaatti illee galuu hin danda'u. Hanga yoonaatti nama galuu hin dandeenye ture. Maal hojjechaa ture egaa booda kana maal hojjechaa ture? Erga mana hidhaatii ba'ee gara barnoota isaatti deebi'eetu Rift Vaalii irraa digirii isaa fudhatee akkuma ba'een dorgomtoota hedduu keessaa nama 5 darban keessaa tokko ture. Itiyoo Telekoomii galee hojjetaa ture hanga gaafa wareegame kanaatti jechuudha. Head Office Itiyoo Telekoomii hojjetu.
Waa'ee jecha isaa maal beekta yookaan maal adda baafatte odeeffannoo maal qabda akka hiriyaa? Waa'een ajjechaa isaatii hangammaatti wanti ifatee akkas jedhame hin jiru. Nuti erga inni rukutame booda akkuma nama kamiyyuu Facebook irraa arginu hiriyoota isaatti bilbilee bakka inni hospitaala inni jiru deemee hordofaa ture. Eenyu akka ajjeese wanti hangammaatti qabatamaatti barre hin jiru. Poolisoota illee gaafachuuf yaaleen ture. Kana sana hin jenne garuu qorataa jirraa jedhani bilbila isaas maal isaas fudhanneerraa qorataa jirra waan jiru jedhani. Hospitaalli inni rukutame booda dhaqeessa. Abeetitti kan nuti arganne isa dura hospitaala kan akka isaan seensisanii turan hin beeku. Ergala sa'aatii 3 kaasee hanga lubbuun isaa darbutti hospitaala Abeet ture. Bakki isaa eessa? Bakki inni itti rukutame kun eessa? Bakki isaa addatti? Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Buraayyuu naannoo Saansusii jedhamudha bakki inni itti rukutame. Ajjecha isa odeeffachuu fi poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee nu jala hin kaafne. Dhaggeeffattoonni ammoo duga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii naannoo Amaaratti barattoonni 12,000 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuu dhiisanii bahuu ministeerri barnoota Itoophiyaa hime. Barattoota qormaata didanii bahanii fi carraan biraa hin jirre ministeerichi ibse. Yaa'ii UN Raashiyaan naannolee Yuukireen ofiitti makachuu balaaleffatirratti Itoophiyaa fi Eertiraan sagalee kennuurraa of qusatan. Biyyoonni Afrikaa 26 ta'anii murtii Raashiyaan naannolee Yuukireen afur ofiitti dabaltee mormuun sagalee isaanii dhageessisan. Eertira dabalatee biyyoonni 19 ammoo sagalee kennuurraa of qusatan. Himannaa Aayilaand waraana Itoophiyaa keessatti taasiftuu birmaadummaa Itoophiyaa balaaf kan saaxilu jechuun mootummaan Itoophiyaa himate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa mootummaa Aayilaandiif barreessan biyyattiin dhimmi Itoophiyaa keessaa seenuurraa of qusatan akeekachiise. Hariiroo Awurooppaa fi Itoophiyaa kilaaluu fi sababii Aayilaand ta'uu himata Itoophiyaan Aayilaand biyyoota waraana kaaba Itoophiyaa morman keessaa adda dure. Amma gara Awurooppaa liigii ceenaa Zilaalem Kalee Moosaalan akka ajaa'iba taphatee qabxii garee isaa ol kaasee dubbii ijoo ture miidiyaa hawaasaa fi manneen hedduu keessalleetti mee kanaan wal qabsiisii taphoota gurguddoo taphatan nuuf ibsi. Hayyee asilee kaleessa Moosaalan taa'umsa jijjiirraa irraa ka'eeti daqiiqaa 6 keessatti galchiiwwan 3 lakkoofsee jira. Tarii aariisaa kan itti baate fakkaata kaleessa Liiverpuuliin illee lafaa kaaseera gara sadarkaa lamaffaatiin gara marsaa itti aanutti akka ce'aniif isaan gargaareera jechuudha. Kaleessa 7-1 ture Liiverpuul kan injifate waa'ee Diego Maradoonaa yookaas namni kubba beeku kamu isa hin wallaalu dhiyeenya kana kan boqote bara 1986 Ingilaandii fi Arjentiinaan biyyi Maradoonaa jechuudha. Waancaa addunyaa irratti osoo taphatanii Maradoonaan harkaan galchii tokko lakkoofsee Arjentiinaan mo'attee turte haga har'aa komii guddaa warra Ingilizii ta'e kan ture jechuudha. Biriin dabarree jechuu irra namni. Hand of God yookaan harkaa waaqaa jedhamtee galchiin sunis kan isheen ibsamaa turte jechuudha. Waan ajaa'ibaa kubbi guyyaa sana fayyadamanii taphatan jechuudha. Amma caalbaasiif dhiyaattee jirti. Agamiin gurgurama. Gatiin ajaa'iba paawundii miiliyoona 2.5 haga miiliyoona 3 jedhamee jira kubbi kuni namni gurguru eenyu yoo na jette nama murteessaa guyyaa sana taphachiise lammii Tuniziyaati Afrikaarraati amma yerootti addunyaan kubba kanaa fi seenaa kubba kanaa qooddattu irra geenyee jirra jechuun gabaatti baasee jira jechuudha. Kubba sana isumatu fudhatee galee fakkaata guyyaa sana. Kaanitti yoo ceenu Arsenaal amma taphataa jira daqiiqota muraasni darbanii jiru. Gabriel Jesus tapha har'aa irratti hin hirmaanne sababa miidhama xiqqoo tapha Liverpool irratti isa mudateef Nikeetiyaa Saakaa fi Neelsen taphattoonni jedhaman fuuldura Arsenaal irraati har'a kan dursan ta'a jechuudha. Arsenaal garee isaa keessaa dursaa jira har'a kan mo'atu yoo ta'e marsaa itti ce'uusaa kan mirkaneessu taate. Gareen keetillee taphataa miti Manchestaan. Eeyyaa sili Manchester United amma sa'aatii muraasa booda gara taphaatti kan seenu ta'a dirree isaa irrattidha kan taphatu kilaba biyya Cyprus kan taate Omonia Nicosia kan jedhamu waliin taphata jechuudha. Kilabni kun naasistee ture torban darbeerra galchii 2 irratti lakkoofsanii ture boodarra Manchester United galchii lakkoofsuun 3-2 injifatanii jiru jechuudha. Har'a yoo hin mo'anne Manchester United rakkoo keessa galuu ni danda'a. Sababni isaa kilabootni tapha Champions League keessaatti gadi bu'u jedhamanii eegaman kan akka AC Milan, Barcelona, Juventus, Amsterdam kilaboonni akkasii gara Europa League kanatti gadi bu'u. Kilabni lammaffaatiin xumuru isaa waliin waan ramadamuuf Manchester United tokkoffaa ta'ee xumuruu barbaada. Sababni isaa kilaboota kanneen waliin marsaa itti aanu keessatti taphachuu waan hin feeneef jechuudha. Har'a injifachuuf gara dirreetti akka seenan Erik ten Hag leenjisaa United dubbatanii jiru. Haalli Manchester jirtu jajjaba fakkaata. Akkaan hamaadha. Har'a immoo atan taanaan dubbiin itti cimuusee waan haftuu miti jechuudha asili. Galatoomsa.
Dhaggeeffattoonni sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaansi galgal hanaa garaa murtii hin qabne diina baatii jedha. Hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessan asli galgalooti agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.